Harka funee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Kuni kan daawwachaadhaa jirtan kurfii keenya kan bashannanaati. Kurfii keenya kan bashannanaa jalatti sagantaa keenya kan afgaafii yookaan ammoo ijibbaataati. Kurfii keenya kan afgaafii yookaan ijibbaataa kanaan ammoo gaafiiwwan bashannansiisoo barsiisotaan kan garagaraa qabachuudhaan hawaasa keessatti gabbaanee hawaasa gaafiiwwan kanneen kan gaafannu ta'a. Gaafiiwwan kanneeniif ammoo deebisaa namoonni nuti gaafannu kennan kan barsiisotaan kan bashannansiisootaan kan ammoo kan ittiin isin biraan geenyu ta'a. Kurfii keenya akka jaalattan akkatti bohaartan akkatti bashannantan abdii guutuudha qabna. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Magaalaan Bahaa Biiftuu teessoon sabaaf sablammoota handhuurri afran qalloo magaalaan artistoota magaalaa Direedawaati. Magaalaan Direedawaadhaa ammoo namoota aartiidhaa akkasumatti illee qabsaa'ota garaagaraa keessummeessuudhaan beekamti. Keessumattuu aartiin Oromoo lafa bahaa tanatti akka jalqabdee seenaan lafa kaa'e jechuudha. Yeroo sanitti egaa namoonni garaagaraa qabsoolee garaagaraa taasisuudhaan aartii asitti akka jalqabamu taasisaniiti turani. Garuu dhaloonni ammaan tana jiru seenaawwan akkanaa hojjechuun haafuuti. Seenaawwan hojjetame kanneen bifa kamiin kunuunsaa jiran yookaan ammoo hubannoon isaan qabanoo maali? Seenaawwan kanneen dhalootarraa gara dhalootaatti bifa kamiin dabarsaa jiran kan jedhu gaafiidha. Kanarra sababeeffachuudhaan gaanutis gaafii tokko qopheeffanneeti turre. Gaafiin keenyaas yeroo jalqabaatiif seenaa muuziqaa Oromoo keessatti muuziqaan afaan Oromoo takkaa'u sirbi afaan Oromoo sadarkaa miidiyaatti miidiyaadhaan tamsa'ee sirba eenyu ture? Miidiyaa kamiin tamsa'e jechuudhaan gaafanneeti turre. Namoonni nuti gaafannes deebisaa isaanii bifa kanaan nuuf kennaniiti jiran. Silba Alii Birraa ture asitti wallisoo adda addaatiin qopheessee turanii isaan kanneen warra yeroo jalqabaatiif artistoota Oromoodhaa jajjaboon isaan fa'aadha. Akka Noho Goobonaa fa'aa kanneen warri jajjaboon asitti hawwisoo qopheessee turan tana duratti. Sirba afaan Oromoo? Hin beekan. Sirba Ali Birraadha. Sirba Ali Shabboo na fakkaata. Bakka ijoon beeku laakiin kan inni allikki beeku Ali Birrumaa fi Ali Shabboo kana kanaan beeku. Reediyoo afaan Oromooti. Reediyoon afaan Oromoo san keessa Sirboottan ani miidiyaa irratti dhagahu keessa sirba Ali Birraa, Adam Haruun, Ali Shabboo fa'aadha. Sirba Caluu. Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya kurfii keenyatti akka bu'aaraadhaa bashannanaadhaa irraa barachaadhaa jirtan abdii guutuudha qabna. Ammallee gaafii biraa gaafanneeti jirra. Keessumattuu gaafiiwwan ijibbaataaf ta'an salphaa kan fakkaatan kan garuutu namoonni baay'een deebisuudhaaf itti rakkatan gaafanneeti turre. Gaafiilee ijibbaataa keenya keessaa ammoo inni tokko namni yookaan ilmi haadhaaf abbaan keessiif dhalan kan siif obboleessaas obboleettiis hin taane eenyu jennee gaafanneeti turre. Namoonni nuti gaafannes deebisaa isaanii bifa itti fakkaateen haala kanaan nuuf deebisaniiti jiranii kanas daawwanneeti deebine. Ilma Haboo. Obboleessi hin taane kaayoo ta'e guddisti sani. Haati xiyyaa fi abbaan kiyya dhalan anaaf obboleessaas obboleettiif hin ta'u waata kanaan ta'u haree. Eenyu sana? Siis ta'uu ni danda'a nama biraas ta'uu ni danda'a. Hojiin dhalan kaduyyeen sagaa beeyle. Kami akkasit jira si obboleessuma sii ta'a malee abbaan kee dhallaan obboleessuma sii ta'a malee hin ta'u akkasitti yookaan yoo siin dhaliin yoo ta'e malee abbaan kee obboleessi haati ta'e yoo sii dhalan obboleessuma karaa feetetti oftullee sanuma sii ta'a. Ana. Eessumaan isaa. Jaartii. Obboleettiin aan taatu kaa isin. Magaalaan Direedawaadhaa
sabaa fi sablammoota baay'ee keessummeessuudhaan beekamti. Keessumattuu saboota biyya keessa jiraatan qofa osoo hin taane saboota alagaa kanneen biyya alaatirraa dhufan kanneen akka Giriik, Xaaliyaan, Arabaa fi saboota birootillee keessummeessuudhaan daran beekamti. Hawaasni Dirree Dhawaadhaa immoo aadaawwan namoo lammiilee biyya alaa kanneen haala ittiin qooddachaa tureetu jira jechuudha. Keessumattuu namoonni Dirree Dhawaa keessa jiraatu afaanota lammiilee biyya alaa akkasumatti illee biyya keessaa baay'ee dubbachuudhaan beekama. Kun immoo aadaawwan afaan Oromoo irratti yookaan afaan Oromoo aadaawwan Oromoo irratti dhiibbaa gaggeessaa akka ture egaa ni yaadatama jechuudha. Keessumattuu namoonni magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatan afaan Oromoo caalaa afaanonni isaan itti fayyadaman walitti makuudhaan akkasumatti illee wal keessa laaquudhaan addatti immoo guyyoota lakkaa'uu ji'oota lakkaa'uu afaanota garaagaraatiin fayyadaman jechuudha. Keessumattuu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti wayitaa afaan guyyoota lakkaawwatan afaan Arabaatiin lakkaawwatanii isniina salaasaa jechuudhaani gama biraatiin ammoo ji'oota yoo lakkaawwatan baay'inaan afaan Amaaraatiin lakkaawwachuudhaan kan itti fayyadaman jechuudha. Kun immoo hagam takka dhiibbaan afaan Oromoo irratti taasifamaa akka jiru argisiisa jechuudha. Nutis kana sababeeffachuudhaan guyyaa har'aan tanaa gaafii tokko qabanneeti turre. Gaafiin keenya kan guyyaa har'aa ammoo ji'oota 12 waggaa keessa jiru afaan Oromootiin nuuf lakkaawaa takkaa'u fulbanarraa kaasee hanga xumuraatti maal jaama lakkaawaa jechuudhaan gaafanne namoonni nuti gaafanne kunneenis gaa baay'inaan guyyoota kanneen lakkaa'uu maqaalee ji'oota kanneen lakkaa'uu hin dandeenye mee kanaas daawwadhaatii deemnee wal argina. Nuti afaanuma Itoophiyaatti lakkaawaa jirra. Anin beeku dilesi bitidis. Hanqa 12tti wallahi dandeettii sun hin qabu hin beeku. Maaliif bakka ani hin jiru bakka afaan Oromootiin guddadhee dhaladhee. Diilee 12 fulbanarraa kaasiiti yaaditti gooti tasanii achi. Takkaa hin beeku. Dhuguma kiyya. Fulbana onkollee sadaasa muddee amajjii gurraandhala bitooteessa ebla caamsa hagee jechuudha. Waxabajjii hagee. Fulbana onkololeessa sadaasa muddee amajjii gurraandhala bitooteessa ebla caamsa waxabajjii adoolessa hagee. Namootan kanneenis ta'ee jiraattota biyya tana keessa jiraataniif gaafii tokko ministeerri nageenya Itoophiyaa eenyu jennee gaafanneeti turre. Deebii isaanii bifa kanaan nuuf kennan. Namitti Tigreessan hidhamte qaamee jirti. Mufariyaati wayne. Mufariyaat eenyuti? Dhiyootan beektaa miidiyaan adda beekti jira. Yaa kanaa sanarra naa ture. Kanan beeku. Taatisa Caafoo. Qabsoo kaleessaa hayyoonni gameeyyiin qabsaawwanni artistoonni keenya gaggeessaa turaniin guyyaa yeroo ammaan tana muuziqaan Oromoo dagaagee firii horateeti jira. Egaa muuziqaan Oromoo yeroo ammaan tana sadarkaa olaanaa fi fudhatama guddaa argateerra ga'uu isaatiif artistoonni qabsaawwanni guyyaa kaleessaa qabsoo hadhaawaa gaggeessan gahee olaanaadha qaban. Kana jechuun guyyaa kaleessaa namoota qabsoo kanaaf jecha gumaacha gahee isaanii baachaa turan dagachuun sirrii miti jechuu barbaanneeti. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaafii keenya kan guyyaa har'aan tanaa keessattis yeroo jalqabaatiif seenaa muuziqaa Oromoo keessatti sirboonni kaaseetiidhaan maxxanfaman sirboota eenyu turanii jechuudhaan gaafanneeti turre. Namoonni baay'een deebisaa bifa kanaan nuuf kennan. Silbii kaaseetaan maxxanfame siidiin maxxanfame shaklaadhaan ka Alii Birraati. Alii Birraa yeroo Birraati. Sirboota ka Adam Haruun, Alii Birraa, Alii Shabboofaa warra kanaan yaade. Aboo inni kun Alii Birraa na fakkaata. Kaaseta biyya akkana kan itti gara gaggalchansan jechuudha. Isaan amma akkana itti gakkaan gubbaasoon ta'in kan gara gaggalchansan akkana godhata. Sirbi kaaseetaan bee ka dura dursoo Allahumma salli ala Muhammad fakkeenyaaf akka Alii Shabbooti. Alii Shabbooti akka Abdii Buux lama sanuu kaaseetaanii miti shaklaanii bee. Shaklaa xiqqoo tanaanii bee beekte Abdii Buux Alii Birraa Abdii Buux Alii Shabboo Alii Birraa sadeen kanaaf baase dura dursoo magaalaa keenyaa Dirree Dhawaatti.
Egaa deebisaa namoota kanneenii daawwanneeti jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya irra baay'een nama seenaawwan guyyaa kaleessaa qabsoowwan guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa turan waan dagatan fakkaata. Yeroo jalqabaatiif sadarkaa muuziqaa Oromoo keessatti muuziqaan kaaseetiidhaan maxxanfamee artist Ali Birraan kan sirbamee fi akkasumatti illee Abdii Buuhiin kan sirbame sirboota lama kan of keessaa qabu lammii biyya alaatiin biyya alaatti hojjetamee bifa dho'isaatiin biyya keessa kan gale ture. Tolega kabajamtoota hordoftoota kurfii keenyatti akka bashannantan akka itti bohaartan abdii guutuudha qabna. Kurfii keenya kan guyyaa har'aan tanaa keessatti gaaffiiwwan garaagaraa kaafnee hawaasa keessa deemuudhaan hawaasa gaafachaa turreeti jirra. Deebii isaaniittis akka bashannantan akka irraa barattan abdii guutuudha qabna. Kurfiin keenya kanaaf gaaffii sagantaa keenya kan bohaartii jalatti torbaanitti guyyaa takka sa'aatii kanatti kan isin bira geessu ta'a jechuudha. Har'aaf kurfii keenya kanumaan waliif galchina hanga torbaanitti torbaan gaarii nageetti.